Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii jirtu? An nagaa kooti alhamdulillah. Nagaa baga jiraataniin isiniin jedhaa. Har'a barnoota tokkoon isiniif qabadhee dhufee jiraan isiniin jedhaa. Innis immoo WhatsAppii eeyyama keenya malee namootaan garee garaagaraa keessaa ofumaan fuudhanii nama gashanu akkamitti ofirraa akka cufnu eeyyama keenya malee akka namni WhatsAppii guruuppii akka namni nun galchine kan akkatti ofirraa cufnuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Nama aadii ofirraa qabnus ta'e kan aadii ofii waliin hin qabnu ta'es akkatti ofirraa hiinu isinitti agarsiisa. Haga xumura qophii kiyyaatti na faana turaan isiniin jedhaa. Isin irratti hin dheeressu amma kallattiidhaan WhatsAppii keessa galaa jechuudha. WhatsAppii keessan keessa akkasitti galtanii jettanu yeroo WhatsAppii keessa akkanatti gallee jenneen mallattoo tuqaa sadanii kana tuqxuu jechuudha. Kunoo tuqaa sadan gubbaa jiru kana tuqnaa jechuudha. Yeroo tuqaa sadan kana tuqnee jenneen siitingii ka jedhu keessa galaa jechuudha. Yeroo siitingii keessa gallee jenneen accounts ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Kunoo accounts ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Yeroo accountii kana rukunnee jenneen preference ka jettu kana rukuttuu jechuudha. Kunoo kan mallattoo qulfii qabdu kana preference ka jettu kana rukunnee achi dabarfannaa jechuudha. Yeroo akkasitti kana tuqxanii jettanu kunoo groups ka jedhutu isinii ba'a jechuudha. Kunoo gara gadiitti groups my contacts ka jedhu kana isa tuqnaa jechuudha. Yeroo isa kana kanatti gad tuqxanii jettan everyone my contacts except ka jedhu kana haga sadiiti kan inni isinii fiduu keessan egaa jalqabaa kanarra jira jechuudha. Egaa kana keessatti kan inni isinii dhufu keessan jalqabaa isa tokkoffaa kanarra jiraachuu danda'a jechuudha. Everyone kan yoo keessan everyone sanarra jiraate nama hundatiyyi bakka fedhettuu isin gashuu danda'a jechuudha. Guruuppii fedhe keessa namni lakkoofsa walii qabdanu kan hin qabnes abbuma fedhetiyyi garee fedhe keessa isin gashuu danda'a jechuudha. My contacts inni jedhu inni lammaffaa kun immoo nama lakkoofsa walii qabdanu kan lakkoofsa keessan qabu kan maqaa walii qabdanu isatiyyi garee keessa isin gashuu danda'a jechuudha. Eeyyama keessan malee. Inni my contacts inni dhumaa kun immoo kan tuqaan kan tuqaan irra jiru kun immoo jechuudha. Inni kun immoo abbaan fedhe isin gashuu danda'u jechuudha. Fedhinnaa keessan malee eeyyama keessan malee isin gashuu danda'u. Akkanatti yeroo kana gad tuqxanii jettanu raayitii isinii fidaa jechuudha. Yeroo raayitii kana isinii fidee jedheedha yeroo isin akkanatti gad tuqxanii jettan mallattoo raayitii kanatti gootanii jechuudha. Mallattoo raayitii kanatti gootanii keessaa baatanii kunoo yeroo sana my contacts irra ta'a. Kana gad tuqxanii sana booda raayitii kanatti gootanii keessaa baatu kanumaaniyyi isinii hidhamaa. Egaa kanadhaan isiniin jedhaa. Isinis immoo YouTube channel koo subscribe like share gochuullee hin dagatinaan isiniin jedhaa. Egaa barnoonni kiyya kana fakkaata irraa fayyadamaan isiniin jedha.